Nasodaad darbe ammoo waggaa torbaattitu akkas dhukkubisitti abbaatu waan uumamu qabu nama yaaddeessa. Maal jechuudha? Waan asaa hirtu garuu beektaabdi. Anaa jecha waan meeqa kee dhabdee dandeessan maku. Yeroo duraanis rabbi si gargaare malee anaa jecha bakkee ooltaa mana barumsaa otoo hin deemin. Ammas immoo waan guddaa kana sababa kootiin dhabdaal makoo. Akka dhiphattu fusuus hin taane tarii haalamni keessa jiru baay'ee ulfaataadha waan ta'eef kanaaf tarii yoo si dhabuu danda'ellee ani isa qofa amansiisuu qabu. Waan fedhaatu. Sinna jechuun maal jechuudha? Qofuma akkasitti ulfaatu keessatti si dhiisee deemuun koo akka sirrii hin taane nan hubadha. Garuu immoo gatii kana hundumaas immoo anaaf jettee akka kaffalaa jirtu immoo naaf gala. Maal jechuu keeti? Yoomiyyuu na keessaan bu'aaru. Inni guddaani baga ulfi kee kun waggaa lama duran ta'in qofa. Silaa maaltu ta'a? Silaa anis atis mucaan koo sol gurreetu muuziyeemii Qiliinxoo sana sirriitti daawwannee deebina turre. Malee siinis akka har'aa kana chaanaalee OMN OBN osoo hin taane raafuu dinnicha sirriitti hawwita turte. Kana jechuu ana natti ulfaata. Garuu turtee na argachuu barbaaddamu nee gudiste nama biraa faana mucaa godhachuu barbaadda. Gara laafummaa tokko malee duukee amanuu qabda. Eeyyeessa jajjeessa. Dhugaadha moo si amanuu lattu? Urjiin duuti daaraa taate. Kuma shantaa. Maal fuudhin turuunis danda'u qabdanii seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira. Mucaa godhabuu hin danda'u akkan si ajjeesutti meen ture. Gara laafummaa tokko malee qaleessa obboleessa koo ati hiree Oromoof Oromiyaaf dhiphatta. Ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu. Kiristoonni keenya nagaafachaa jiru. Gama baankii Awaashiitiin qarshii 3,000 Tamana naaf ergi. Haadhoo kaffaltii mana barumsaa har'an kaffaluu qaba. Baankii Awaashiitti naa galchi. Bu'aa teekinooloojii kamittuu gargaaramuun tajaajila intarneetii fi moobaayil baankingii baankii Awaashitti yoo fayyadamtan amanamummaadhaan tajaajila si'annaa fi qulqullina qabu cinaa isin hiriirsa. Yoo eegdate akkuma siin jedhe umriin kee deema. Eebuun mucaa barbaaddu dhala godhachuu sitti hafaa jechuudha. Ani murji. Sun immoo akka ta'uun barbaadu. Mucaa godhachuu barbaadu dheebuu daa'imaa qabdu kana
nama si ta'u faana akka mucaa godhattuun barbaada. Urjiinaaf jettee jireenya kee akka balleessituun barbaada. Hammeen biraatiif miti. Jireenyi kee inni boruu wal jalaa akka hin balleessineef of jaalachuun barbaadu urjii. Hangamni soo si jaaladhe mana hidhaa taa'ee umrii keessirraa dabarsuun barbaadu. Abdii maaliif gaaffii ulfaataan na dhiphiste garuu? Na dhiphiste bara Abdii. Otoo addan baanuu siin jedhee sitti dubbadhu. Waa'ee adda baanuu keenya natti dubbachaa jirtaa Abdii. Urjii si dhiphisuu yaadeeti miti. Garuu of amansiisuun qaba. Sababaan mana adabaa seeneen ati jireenya kee gubuun qabu. Umri keettis akka balleessitu jireenya keettis akka balleessitu barbaadu urjii. Maal jechuudha Abdii? Urjiin nama biraa jaallatti jettee yaaddamu moo maatii kee sodaattee ture? Lola isaaniif jetteetu? Bara Abdii an akkan sin madaalle guyyaa meeqa sitti meera? Nama urjii. Ana waan akkasii yaadeetiin. La urjii. Asi dhiisee nama biraa filadhee deemuun fedhu. Yoo ati na dhiistee deemte malee urjii. Asitti qaana'ee hin beeku. Urjii. Asi dhiisee deemuu yoo ati na dhiiftee deemte malee. An nama madaaltu jedhee hin beeku urjii. Yoo ati na gante malee. Eenyu nu si madaalchisu urjii. Akkasitti yaadeen. Tole. Maaliif hidhamuu kee amantere? Maaliif harka laattere? Harki kee qulqulluu ta'uutu beektuti. Maaf harka laachuuf amantere? Maaf mo'amuuf amantere Abdii? Tole. Abdii ani immoo waan tokko si gaafadhu. Akkuma armeen siin jette. Feeneetiin dhiifama gaafattee isheetti araaramtee turta. Yoo amma kana si yaaddesseera ta'e. Jala. Lammaffaa gaaffii akkasii akkanan gaafadha. An shakkii akkasiin qabu. Yoo ati shakkii qabaatte malee urjii. Lammata gaaffii akkasii deebitee nan gaafatiin. Ati mana hidhaa galtee sammuun koo nagaa ta'e urjiin dhuguma barnoota isheen xumurte jettee yaadda? Nani hidhamaa maaltu fidee amma urjii? Eenyutu hidhama siin jedhe? Waa'ee hidhamuu haasa'ee amma? Nani hidhama siin hin jenne. Nani hidhama naan jechaa jirta? No way. Akkasiin jedhe. Abdii mugulii na buustee bara. Dhiisu urjii. Muguleen akkasii buutuun barbaadu. Hamileen kee akka bu'uun barbaadu. Ani jabaachuun koo qofaa maal godha Abdii? Atoo mugulii na buusaa jirta? No. Muguleen sin buutu. Okay, bakka yaadde hin geetta, kaayyoo kee hin geetta. Kana si gorsaara malee akka muguleen sin buutuuf hin buutu, okay? Please. Akka namoonni inti akka gadi hin buutu, okay? Akkuma durii san jabaadha. Si galee urjii. Abdii. Abdii kutattee maaloo guyyaan itti si bareessan akkan jibbuuf akka na baaru nan godhin. Akkasuma dara jalaa yaadde.
Si arguu koof natti tole. Anis baay'ee natti tole. Mooraa kanaa barattaa kee hin beeku. Si barattaa? Eeni amma hin bartaka. Mooraa kanaan baradha inni. Gaarii. Garuu maqaa kee natti himne. Maqaan koo Qabannaa jedhama. Maatii koo garuu Qaboo jettee nama. Maali harmee kee qofatu Qaboo sin jedhamu? Jechuun abbummaan isaa kashiiti. Gaariidha. Guyyaa sanallee amma morma kootee na qabachuutti geessee turte. Garuu mammaatti dhiifama nan gaafanne. Kun amma si gaafadheera. Dhiifama koo fudhadhe. Xiqqoo waan barfattee hin fakkaatu. Utuun si yaadachiisnutu na gaafattee tattee natti tolaa jira. Egaa sitti tolee dhiisee ani waan an godhu hin qabu. Garuu maaliif haasaan kee hundumsaa dheekkamsa fakkaata? Tuwaasofna dipaartimentii maal baratta? Haasaa koo sakamtuu dheekkamsa fakkaatamu. Ani kompiitar saayinsiin baradha. Harmee kee erga argatteessitu toleera? Gaaffii maalii qaba? Haadha ofii argatee kan hin gammadne jiramu? Dhugaa keessatti harmeen ofii waan hundaa ofiiti. Kan gosanaa olidha. Waan hundumaa koo olidha anaaf isheen. Yoo si danda'ame anis harmee kee baruun barbaada. Maal si godha ammoo? Isa maana qofaatu beeka. Harmee akkas taatuuf immoo sirriitti baruun irra jira. Biftii koo hammam yoo ta'e iyyuu haatiif qarshiin dulloomtuu hin qabdu. Ana mana ariifadhaa nan deema. Tole guyyaa biraa ooludha. Tole. Maani baay'ee na dhaabde. Keessatti beektaa? Iddoo ta'ettan beeka. Baay'ee nama addaadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Maal rakkataadha moo? Akkasin jedhamu. Maal isaatu immoo rakkataa fakkaata? Jechuun rakkataa eegamtaanii maal isaatu nama gaddisiisa ree? Waan hedduun irraa bare. Baay'ee namatti tola mucaa addaati. Namoonni yoo rakkatan nama gaddisiisu malee lafa kaanii mucaa addaati jechuun maal jechuudha? Haasaan kee waan tokko namatti hin tolu. Timoonii aartu yeroo waa'ee gurbaa kanaa kaasu. Urjii koo. Moko abdii koo. Ati amma akkuma yaaddee nama kaayyoo taateetta. Dhugaa dubbachuuf milkaa'ina kan kee caalaa wanti na gammachiisu hin jiru. Ta'us garuu gaarri guddaan bu'aa bahiin hamaan akka fuuldura keenya jiru tilmaamuun immoo nurraa eegama urjii. Amma sadii si gaanati immoo inni dhufu isa dabarsine hin caalu. Caaluu danda'a. Hin caalu jennee yoo fudhanne Hin caala jennee dursinee itti qophoofne. Oofaati immoo maaliif gogaa taata? Gogaan gaarii yaaduu dhiiste waan hamaamaaf yaaddaga. Gaarii yaaduu dhiiseeti miti. Garuu fuula keenya dura haallee jiru tarii rakkoo uumataanaan dursinee irratti qophoofna jechuudhaaf. Kanaafin kana si kaase malee si faana gaarii yaaduu caala wanti na gammachiisu hin jiru. Rakkoon fuula keenya dura jirra inni har'a of dhiphisuu hin qabnu bara. Tole amma maal yaadde? Waan yaadde natti mika. Okay. Gaaffii tokko si gaafadhu. Na gaafadhu. Gaaffii isa akkuma beektu gaaffii isa ulfaataa na gaafata taanaan ka'ee hin deema. Okay. Gaaffiin akka duraatti kolfaatus ta'uu danda'a dhabuus danda'a. Kaayyoon inni jalqabaa ati itti baqattuu taatee manaa baate maal? Dhugaa dubbachuuf kaayyoon kun jalqabaa barnoota godha. Galatoon sirrii naa deebiste. Garuu tarii yoo an qaamaan fagaadhee muka gara biyya alaatti deebi barnoota kan kee akka itti fuftu kaayyoo manaa baateef akka duuban jenne galmaan geettaa urjii. Waggaa 13 dabarseera. Hamma immoo kan naaf waggaa 5 hin caaltu. Ta'us otoo ati jirtu immoo wanti na yaaddeessu hin jiru anaan. Kan koo dirqama keessa hin galchine. Maaliif
ati amma nama of dandeessee gaafii mirgaa mataa keetii gaafattee falmattee of dandeessee deebii barbaaddu nama argachuu dandeessu waan taateef kanaafan jiraadhus jiraachuu baadhus kan koo dirqama keessan galche. Dhugaadha. Waan baay'ee bareedaan. Qormaata dura baratanii qoramu. Jireenya immoo qoramanii baratu. Kiristoonni keenya nagaafachaa jiru. Gama baankii Awaashiitiin qarshii 3,000 Tamanaaf ergi. Haadhoo kaffaltii mana barumsaa har'an kaffaluu qaba. Baankii Awaashiitti naa galchi. Bu'aa teeknooloojii kamittuu gargaaramuun tajaajila intarneetii fi moobaayil baankingii baankii Awaashitti yoo fayyadamtan amanamummaadhaan tajaajila si'annaa fi qulqullina qabu cinaa isin hiriirsa. Kanaaf kana hunduma isaayyuu argira waan ta'ee fi amma waan natti ulfaatu jira jedhee yaadu kana biraan immoo jirta waan ta'eef wanti natti ulfaatu tokko iyyuu hin jiru. Wanta hundumaa immoo bareeras. Urjiyaan jiraachuus dhabuu danda'a. Kanaaf immoo gargaarsa koo argattes gargaarsa koo dhabdus barnoota kan kee itti fuftee barattee xumurtee galma yaaddee ga'uudhaaf duuba kee ilaaluu dhiisuuf waadaa kaleessa ofii galtee manaa baatisan galmaan ga'uuf waadaa naa galtaa? Maaliifidha garuu kanatti akkasitti na gaafattu kana hunda? Maal jechuudha? Abdi. Gargaarsa koo argattees dhabdees jechuun maal jechuudha? Anatu ba'aa sitti ta'e miti. Urjii. Dhugaadha anatu si rakkise. No, Urjii. Ayyoon ba'anatti taate siin jedhe Urjii. An ba'anatti taate jedhee Urjii. Akkas naan jechaa jirta bara Abdi. No, Urjii. I know your dedication. An kaayyoo keetiif hagammoo reegamaa akka taate baruu waan barbaadeef. Gargaarsi jechuun siif qarshiidha. Maallaqa gargaarsa jechuun akkasitti yaadnu Urjii. Tole. Ani immoo maal hin qaba? Eenyuun hin qaba biyya ormaa kana keessa? Meemmee urjiin eenyuun qabdi jettee yaaddeetudha? Murtoo murteessuuf yaadde qabda moo? Waan beektu qabda moo Abdi? Moo ammas deebitee biyya alaatti baduu barbaadde? Urjii anuma wanti beeku uma wanti si dhufse siin jiru. Garuu ati nama kaayyoo akka taate siin beeka. Kanumaaf yeroo waa'ee kaayyoo sitti kaasa. Guyyaan gaariin akka jiru guyyaa namaan jira. Kanaaf immoo yeroo kamuu qophii ta'uu qabda. Tole, isa silaa sana mi'a mana taasise. Gurbicha eessatti beektaa? Gurbichi qaboo jedhama. Baay'ee muncaa gaariidha. Maatii isaa baay'ee jaallata. Baay'ee nama guddaadha. Jaalala maatii isaa maaliin baruu dandeesse? Akkamitti barte? Maal yoon bare kunis si yaaddessamu? Jechuun koo na yaaddessaa osoo hin taane si gaafadhee baruun qabu? Baruu qabdee. Irraas baradhu. Keessattiyyuu jaalalli maatii isaatiif qabu irraa baradhu. Sirriitti irraa barachuu sirra jira. Anatu gurbaa sanarraa barata. Gurbaa rakkataa sanarraa moo? Akkas hin jedhamu. Kitaabni qola isaatiin akka madaalamne gaarii gootee beekta.
Waamoo gurbaa kanaa ganamas galgalas waa'ee dhumsaa soonna nuffisiiseera ammoo. Ganama galgala yeroo na argitu waa'ee dhuma isaa soofta. Si nuffisiisuun qabu. Waa tokko sitti himu namni maatii isaa kabajuu fi guddina maatii isaatti hawwu baay'ee nama kabajamaadha. Baay'ee nama guddaadhas. Qaboo irraatis kanan argaaru guddina maatii isaatti nama yaadu qofaa ta'uu isaati. Kanaaf iyyuu yoo hin dandeessatee qaboo irraati waan barachuu qabdu baay'ee qabda. Irraa baradhu. Na dhageessa gonkumaani kanan godhu. Abdi. Ati garuu anaan na barbaachista bara. Gatiin atti dadhabdeef guyyaa gammachuu koo arguu qabdu. Akkuma naaf jettee gubatte boqottee arguun barbaada Abdi. Guyyaa rakkootti qofaatti mini. Guyyaa gammachuu kootiitti illee abaaboo qabattee akkati cina koo dhaabbattuun barbaada Abdi. Maaliif abdii kutatta Abdi? Maaloo abdii naaf obsi. Maaloo abdii abdiin kutati. Ani si malee homaa miti. Abdi maaloo abdiin kutati. Sin jaalladha Abdi. Kan si jaalladha hojjeti. Akkasuma malee kee akkana jala ammoo. Akkasuma yaaddeena. Hojje. Amma keetis yeroo glaasiin sugeera way fayyadamee deemta. Ilaana dhageessaa iftu. Abbaa koo yoo ta'e dulloomeera amma. Harimeenis immoo dhukkubsataa jirti. Kanaaf immoo wanti nani barbaadu hundi isaatu toora naaf qabachaa jira jechuudha. Erga toora siif qabate maal gochuuf deemta? Sana booda ammaa obboleeyyan koo akkuma ta'eetiin dhaala jirru hundumaa akkuma ta'ee harka koo galfachuudha. Erga galfattee booda ergan galfadhee booda ammaa siin of bukkee kaayee jireenya baay'ee mijaawaa fi nama hawwisiisaa jiraachuun barbaada kaa'iftu. Maal haasaa jirta? Waan taasaa jirtu kun naaf addadha. Naaf haaraadha. Yaadni nani kaasee kun si gammachiisaan jiru? Si gammachiisaan jiru baay'ee nama qaaneessita. Maqaan maatiin kee si moggaasaniif hojiin kee yoomiyyuu waliin ilaallatu. Maali eessa isaatti gargar ba'e boo? Maatiin kee boonsaa siin jedhanii maqaa bareedaa si moggaasanis hojiin ati maatii kee irratti yaaddu garuu baay'ee waan nama saalfachiisudha. Na arrabsaa jirta miftu. Si galeera? Arrabsaan jiru. Sitti himaa jira malee. Erga yoomii akkasitti natti haasa'uu jalqabdeeti? Ergan eenyummaa keessa sirrii reefuu barii eegalee. Ilaana dhageessaa? Kabanyee anaaf qabdu guyyaa guyyaadhaan gadi bu'aa jira. Kana biraan immoo baay'ee natti haasaa jirta, baay'ee na arrabsaa jirta. Waa tokko sitti waan abdatti wayii qabda malee waa malee maamti kun. Kana booddee mataa si wajjin cabuun barbaadu. Eengadda kaleessan sirroofta jennaa amalli kee akkuma isa duraaniiti. Kanaaf iyyuu si wajjin mataa cabuun barbaadu. Keessumaayyuu maqaa keessa boonsaa jedhu sana gara saalfachiisaa qaaneessaatti yoo jijjiirratte si wayya. Garam deemu? Hin deemne lakkisi. Iftu. Kiristoonni keenya nagaafachaa jiru. Gama baankii Awaashiitiin qarshii 3,000 Tamana naaf ergi. Haadhoo kaffaltii mana barumsaa har'an kaffaluu qaba. Baankii Awaashiitti naa galchi. Bu'aa teeknooloojii kamittuu gargaaramuun tajaajila intarneetii fi moobaayil baankingii baankii Awaashitti yoo fayyadamtan amanamummaadhaan tajaajila si'annaa fi qulqullina qabu cinaa isin hiriirsa. Hiree keenya takka qoodannee fuudhannee ofii dadhabneetu alagaadhaaf laannee hiree keenya takka. Qoodannee fuudhannee ofii dadhabneetu alagaadhaaf laannee.